kana keessatti maal argitu boqonnaa 7 lakkoofsa 12 kaasee dubbise kan mul'atu sagalee kana keessatti Saamu'eel saba Israa'el geggeessuu isaati mata dureen isaa Saamu'eel saba Israa'el geggeessuu isaatu mul'ata. Saamu'eel attamitti dhufee haalli hojii isaatii fi haalli geggeessaa isaatii attamii hojii maalii hojjetee qomoon isaa eenyudha isa miti beektu jannaan ko waan barbaadu tokko miiseejii addina kee jirtu duwwaan fuudhee ishee sanitti dubbadha. Sagalee Waaqayyo bal'aadha waan ta'eef isa dhannaan dubbiin kan biraa haa jechuudha. Kanaaf pooyintota kan koo Waaqayyo iddoo sii kenna inni jedhu iddichi maal akka ta'e lammaffaa immoo iddoo galataa iddoo sana duukaa galata Waaqayyo karaate argina. Taatee sana isinitti hima. Taateen sun sabni Israa'el Waaqayyo kan bulan turan. Waaqayyo duukaa turan sabichi. Lammaffaan immoo saba Filisxeemotaa warri jedhaman immoo warra Waaqayyo hin bulle turanii jira macaafa qulqulluun. Egaa gaafa dubbiin akkasii lallabamu teoloojikaalii ilaaluu qabna. Waaqayyo saba tokko jaallatee saba tokko jibba jechuu miti. Waaqayyo Waaqa warra Israa'elii Waaqayyo immoo Filisxeemotaan jibba jechuu miti. Waan akkasii hin jiru. Waaqayyo Waaqa saba hundumaati. Waaqayyo ilma isaa bara kakwaaraatti namoota hundumaatiif erge. Har'a Yesuus Kiristoos biyya lafaa hundumaatiif dhufee jira. Sagalee kana garuu kan lallabnuuf maaliifi sagalee Waaqayyo caafamee kan jiru suni waa inni nutti mujjira. Warri Waaqayyo buluu dhiisuun adabbii Waaqayyo buluun immoo eebba akka inni fiduun lallaba. Ani malee sabi inni tokko isa tokko caalaa sabi inni tokko isa tokko olii inni tokko jajabaadha inni tokko tuffatamaatti gaamaadha sabni tokko qulqulluudha sabni tokko immoo cubbamaadha jechuu hin danda'u jechuudha. Sagalee Waaqayyo garuu kan jiru kan kana akkas godhu kan saba gargar baasu namas gargar baasu obbolaas gargar baasu beektu garaa tokko keessa gadameessa tokko jedhanii Esaawu fi Yaaqoob wal qixan turre. Maaliif jennaan warri obbolaan Yoosefii fi Yoosef tokkoon turre. Hundumti isaanii garaa gara turan jechuudha. Kakuu Waaqayyo namoota irra buufatu qaba. Namooti ayyaana Waaqayyo sana dafanii fudhatanii hojiitti kan jiru. Namoonni waamicha Waaqayyo jalaa hawwaatan dafanii deebi'an jiru. Akka itti fudhannaa jechuudha yeroo barsiifnu. Akkasitti fudhachuu qabna. Especially bara kakuu keessatti. Waaqayyo Waaqa saba hundumaati. Caalaadhumatti immoo akka warra isaa amanataniiti waan ta'eef. Egaa maal jechaan jira amma konkuluuzinii dubbii kooti maal jechuu kooti Israa'el akkasii Filisxeem akkas jechuu koo miti ani. Sagaleen Waaqayyo garuu kan jedhu waa'ee sabaa utuu hin ta'in sagaleen kun kan haasa'u waa'ee namaaf namni wal loluutu hin ta'in waa'ee gargaarsa Waaqayyoo fi Waaqayyoon amanatanii ooluuti teoloojiin isaanii nu gargaaru. Namni Waaqayyoon amanatu namni Waaqayyootti hirkatu namni fuula Waaqayyoo barbaaddatu diina isaa harkaa hin ba'aa isa jedhuun lallabaan. Tole akkasitti jechuudha. Bakka kanatti waan tokko argitu. Sabni kun lamaan yommuu walitti bu'an sabni inni tokko Waaqayyo isaa waammate inni tokkos Waaqayyo isaa amanatu waammate. Garaagarummaan waan saba sana irra tun hin ta'in garaagarummaan Waaqa isaan amanatan irra jira. Namoonni irraa asirratti walitti bu'an namni yeroo baay'ee. Garaagarummaan saba irra tun ta'in garaagarummaan Waaqa nu amanan irra jira. Eessatti argitu macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti argitu kana. Fakkeenyaaf waan lama isinitti hima. Tokko bara Museeti. Warri hafuura hoodaatiin dubbata godhanii warra hafuura hoodaatiin hoodachi dubbachiiftuun suni hooda gootuun suni warri milikkita hojjettu Musee wajjiniin amma wayii tokko hojjette milikkita argisiifte garuu booda dadhabde. Waaqni isaan waamanii fi waaqni Musee waamu gargar jechuudha. Waaqni inni kan Musee garuu hamma dhumaatti gargaare waaqni keenya. Haleluuyaa. Hamma dhumaatti gargaare. Milkinni warra waaqa tolfamaa sun garuu deemee kufe jechuudha feel godhe. Lammaffaan isinitti dubbadha. Yommuu kakuu haaraa kakuu moofaa keessa dhuftanii waaqa Ba'aalii fi waaqa Eeliyaas turan. Waaqa Eeliyaas ibidda buusa waaqni isaanii immoo nagahuu hin dubbatu deebiin kennu milikinni hin jiru jechaadha. Kana gaa kunoo isa kanadha. Malee xiyyeeffannoon keenya dhimma namaa dhimma mootummaa dhimma biyya sana bicha sana adii gurraachaa miti jechuudha. Waan kana lallabu'anii waaqi koo oolchaadha jechuutan jira. Haleluuyaa. Hingaa asanis hin deebisa. Kana hundumaa maaliif annaqee saba Israa'el Filisxeem yommuu jennu maal jechuu akka ta'e namoonni irritee ta'uu sana miti jechuudha teoloojiin keenya. Thank you. Amma walubanne irra yaada itti hafuufa sagalee koo. Sagalee kana keessatti gooftaan egaa maal jechaa jira sagalee isaatiin Waaqayyo iddoo sii kennaa yommuu jedhu iddoo inni jedhamu inni tokko isa qabatamaa iddoo galateeffannaa lafa iddoo buufata. Mana lafa iddoo maatii jireenya jechuudha. Waaqayyo saba Israa'el gaafa Gibxii baasee Kanaanitti galtu biyyan isinii kenna iddoon sun haala keessan taa'e. Jalqaba maal jenne gaafa kadhannu. Kadhannaa keessa maal jenne turre Waaqayyo
qabeenya iddoo dhokkataatti kuufamee jiru siin laadha jedhee itti dubbatee jenne. Macaafa Raajichaa 45 keessatti Waaqayyo qabeenya iddoo dhokkataa si kenna dhaala kee godhatta isa si'e. Dhaalli namarraan fudhatamu qabeenya iddoo dhokkataa si kenne jechuun waan kee waaqa si miliqaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf Waaqayyo ati dhaaltuu kooti isa mootummaa koo fudhatudha. Isa mootummaa koo dhaaluudha jedhee karaa Yesuus Kiristoos baraka kwaaraatti nutti hime. Yesuus Kiristoos waan abbaa biraa qabu isinis hin fudhattu hin argachuudhaaf jirtu jedhe. Waan abbaa biraa qabu hundumaa hin fudhattu isinis argachuuf jirtu jechuun maal jechuudha? Isin dhaaltuu mootummaa sanaati jechuudha. Akkuma biyya keenyaatti yookaan aadaa keenyaa keessatti immoo namni tokko dhaaltuudha taanaan lafa abbaa keessanii hin dhaaltan taanaan seeraanis iddoodhaanis aadaadhaanis anuma keessanii jechuudha. Lammaffaa abbaan tokko dhaala tokko ilma isaatiif kenneera taanaan waan hundumaatti kenna malee waan tokko dhoowwatee waan tokkotti kenna. Abboonni keenya biyyatti akaakiliin keenya fa'aa yommuu boqotan yommuu addunyaa kanarraa yommuu darbanii ilma isaanii isa dhaalchisuu barbaadan intala isaanii kan dhaalchisuu barbaadan waamanii maal godhu ilaa intala koo ilaa ilma koo qabeenya kanaan dura dana kaayeen ture amma garuu baafachuuf jira dadhabeera amma qabeenya kana fudhadhu warqee kana fuuniitii kana fudhadhu sangaan sun achi jira horii sun achi jira horii miliyoona meeqa dhibba meeqatu abaluu bira jira birrii sana walitti qabii jedhaniitu walitti qabsiisanii fuudhanii harka isaatti kennaniiti chawoo qabii kanaa jedhaniiti gaafa hundummoon awwaalcha koo naa tottolchii jedhaniiti dhaalchisa laficha dhaalchisu daangaan koo hammasiitti jedhaniitti ittimu sana booda ilmiitti darbee dhaalaa jechuudha. Maal jechuudha dhaaluu jechuun guutummaa guutuutti fudhachuu jechuudha. Mootummaa abbaa keessatti yeroo akkas jechuu koo miti. Mootummaa abbaa keenyaa keessatti abbaan keenya nurraa deemee dhaalatu ta'ii ilma waan taaneef abbaa wajjin moona mootummaa Waaqayyoo keessatti. Kiristoosii wajjin abbaa wajjin bara baraaf jiraanna. Tole. Asanis hin deebisagaa. Sagalee kana keessatti maal jedha? Waaqayyo sagalee isaatiin iddoo sii kenna yommuu jedhu Waaqayyo Kana'aaniin sii kenna gaafa jedhu kakuma keessatti kakwaaraa keessatti immoo dhufe isarra kan caalu Kana'aanirra asii immoo Kana'aanas Hararra magaalaa Hararra jiru baay'ee Itoophiyaarra jiru sana Hararra fuudhee Finfinneen sii kenna Ameerikaan sii kenna biduwwaa kun ta'in amma iddoon jiraadhu irratti mo'ataa bakka jiraadhutti hinjifataa gochaa immoo mootummaa abbaan argadhe akkasitti jechuudha lallabii keenya malee amma tokko tokkoon saca'ee haasa'uu hin danda'u. Waanumatti waan tokko waan nu jennu kakuu haaraan moofaa dubbanna kakuu haaraan kana jira jenna iddoo keenyatti walitti roomsinaa jechuudha. Isaafis hafuura keenya wajjin Kiristoos gita Yesuus Kiristoos sababa lallabii keenyaarraa deemee Yesuus irratti dhuma dhufe Yesuus irra dhaabbata lallabichi. Yesuus Kiristoos godhabbii waan hundumaatu waan ta'eef jalqabas dhumas waan ta'eef Yesuus irratti dhufnee finna. Egaa waan tokko isinitti hima. Bakka kanatti kan arginu Kana'aaniin dhaalanii kakuu moofaatti kakuu haaraatti immoo Yesuus Kiristoos mootummaa abbaa edeenii nutuun ta'in mootummaa abbaa akka dhaalluuf waamamnee jechuudha. Waaqayyo iddoo sii kennaa inni jedhu maal jechuudha? Lafarrattis iddoo sii kennaa abbaa birattis mootummaa isaa siidaa ta'a. Mootummaa Waaqayyoo keessaa hojjetan fuuraa yeroo deddeebitan yeroo hundumaa waan isin barbaachisu argachaa fuuraa yeroo jiraattu. Dhabaa iyyooma dadhabaa kufaa xiqqaamaaf duwwaatu hin ta'in mo'aa sababii dubbichaaf ari'atamuu yoo jiraatellee karaa baay'ee argachaa lolliif duulli seexana baay'ee yoo ta'e dhukkubicha haala injiin garaagaraa yoo jiraatellee isin garuu liift app gochaa yeroo hundumaa irra adeemtu jechuudha. Egaa sagalee kana keessatti iddoo sii kennan jiru maal jechuudha? Biyya sii kennan lafa sii kennan Waaqayyo dinatti maal jedha? Biyya sii kennan lafa sii kennan Waaqayyo. Lafa isaanii sana garuu orma qabatee ture. Kanaaf Waaqayyo maal ittiin jedha? Dubbii kaase Waaqayyo. Lafa sii kennaa jedheetu Waaqayyo kakataabii jira. Iddoo isaa dhaala keessa duraa fudhatameen deebisaa biyya si duraa fudhatameen gaarii si duraa qabameen si laadhaadha kakuu Waaqayyo. Garuu isaan qabamanii waan harkaa fudhatamaa hin muru jiraatonni gam tokkotti dhufanii cuunfamanii mandara tokkotti galanii yommuu isaan ta'an warri Filisxeemotaa immoo dhufanii ammayyuu gaarii sana harkaa fudhachuudhaaf biyya isaan qabatan harkaa fudhachuudhaaf buqqisuudhaaf yommuu isaan itti dhufan jedha sagaleen kun yommuu itti dhufanii jedha Waaqayyo akka jedhee jira Waaqayyo dhugaa barbaade malee Waaqayyo saba waliin caalchisu Waaqayyo gama dhugaa jira yeroo hundumaa. Waaqayyo gama haqaa jira Waaqayyo gama warra cuucamanii jira Waaqayyo gama warra cunqurfamanii jira saba kamiin waa ta'u eenyuun waa ta'u gama warra cunqurfamanii gadi qabamaa jiranii jira Waaqayyo. Ameen. Dadhabaa jirta cunqurfamaa jirta dadhabaa jirta dafqaa jirta gama kee jira gooftaan. Haaleluyyaa. Macaafa Iyyaasuu keessaan dubbisa ture. Macaafa Iyyaasuu irratti kan jiru boqonnaa tokko keessatti bara jireenya kee guutummaatti namni si dura dhaabachuu danda'u jiru bitatti mirgatti adeemuu dandeessa imaluu dandeessa jedheeti. Haboo dhaabuu buqqisuu diiguu hundumaa immoo sii kenneera har'a mootota irratti biyya irratti haboo sii dhaabdeera Waaqayyo. Zaaree jamboo jedhee dubbata ture. Yoomii kaasee guyyaa har'aarraa kaasee jedha malee borirraa eegaleen jedhu. Guyyaa har'aarraa jalqabee sii kenneera jedha. Sii kenneera jechuun maal jechuudha? Hojiitti hiikii appilaayi godhi akka jechuun dadhabbii qaba lola qaba waaddaa walitti bu'uu qaba garuu immoo sii kennameera waan ta'eef maal gochuu qabda? Dadhabuu qabdaadha. Wallaansoo qabuu qabdee harka keessa galfachuu qabdaadha. Bara kana gaa Yesuus Kiristoos isa harkaan nuu qabe wallaansoo nuu qabe isa nuu dafqee dhiiga isaatiin nuu bite isa dhiiga isaatiin nuuf dafqee sanatti amannee nus isa duukaa imalla jechuudha. Tole waan dubbadhu eegaa gabaa waan ta'eef walitti qabaa waan adeemuu qabuuf. Iddoo kanarratti gaa sabichi Waaqayyo lafa dhabdanii biyya dhabdanii mana dhabdanii iddoo dhabdanii waan jirtaniif iddoon isinii kennaadha. Iddoon isinii kennu sun immoo warroota diinaan qabamanii jiran bakkoota diinaan qabamanii jiranidha. Isaan lolu tokko jiranii sabichi tokko jiru sabni biraan immoo dhufeetu warra Filisxeemotaa maal gochaa jiran lolu jalqabanii isa isaan qaban harkaa fudhachuudhaaf iddoo kanatti waan tokko argitu. Waan gurguddaa sadii isinitti bakka kanatti. Ergaa gurguddaa sadii qaba akka nu galutti gabaabsee leeqa gabaabaatti isinitti. Ergichi waan gurguddaa sadii dubbata. Macaafa Saamu'eel yommuu dubbistan isa duraa
Seduraa boqonnaa torba lakkoofsa tokkorraa kaaftee dubbistanii. Yommuu rakkinaatti, yommuu gidiraatti waaqayyoon kadhachuun barbaachisaa ta'uusaa argitu. Yommuu lolamtan, yommuu diinni isinitti duulu, yommuu dhukkubni gara keessan dhufu, yommuu chaalenjii qabdan, yeroo horii dhabdan, yommuu fira dhabdan, yommuu seexanni karaa hundumaan naannoo keetii barooduuf wacu akka leencaa godhatu falli maal beektu furmaanni Yesuusitti jilbeenfachuudha. Fuula abbaatti kadhachuu barbaachisa. Warri mandara Kiriyaata Yaariim dhufanii saanduqa kakuu waaqayyoo fuudhanii gara mandara Abrahaadaaf isaa tulluu irra jiruutti hin geessan. Eliyaazar ilmi isaa immoo saanduqa kakuu waaqayyoo sana akka eeguuf addaan isa baasan. Saanduqi kakuu waaqayyoo gara mandara Kiriyaata Yaariimitti erga geeffame yeroo dheeraadha. Inni akka waggaa 20 sabni Israa'el guutummaatti boo'ichaan gara waaqayyootti hin deebi'ee elaa kuno. Sabni Israa'el boo'ichaan guutuutti gara waaqayyootti hin deebi'ee kana argitu kana argitanii. Lakkoofsa 3 yommus Saamu'eel namoota Israa'el hundumaanii isinii gara waaqayyoolii ormaa gara Ashaaroot gara warra ofii keessaniif qopheeffatanii gara warra isaaniif sagadaa turtanii fi deebi'uu dhiisaati isaaniif hojjechuu dhiisaati gara waaqayyoo keenyaatti kottaa jedhetu waamicha isaanii godha. Gara waaqa tolfamaa, gara ormaa, gara Ba'aal, gara warra waaqayyoof hin jiraanne, gara warra waaqayyoon hin taaneettis hin naqinaa jedha. Tokko gara saba waaqayyoof hin bullee, lama gara waaqayyoo waaqa hin taane hin naqinaa. Maal ta'a gara waaqayyoo keessanii kottaa jedhetti maa. Yommuu Saamu'eel waaqayyoon isaaniif kadhachuudhaaf Israa'eloonni hundinuu Misiiphaatti akka walitti qabamaniif isaan waamee jira. Isaan haa dhiyaatan isin dhiyaadhaa ani waaqayyoon isin kadhadhaa walii waaqayyoo kadhannaa jedhanii waaqayyoo duratti kadhachuu isaanii argitu. Yeroo rakkinaaf yeroo dhiphinaa yeroo lolli dhufu tokkoffaan waaqayyoon kadhachuudha. Daani'eel waaqayyoon kadhate. Caaffanni yeroo gara isaa dhufu leenca jala buuta hin duuta yommuu ittiin jedhan waaqayyoon kadhate. Hin oollee afaan leencaa irraa isin oolchine waaqayyo. Gidduun gallee waaqayyo. Shaadraaq Meeshaak Abdiineegoon fa'a abiddatti gaafa darbatamuuf adeeman hin kadhanne hin oolchine waaqayyo isaanii. Hisqeel yommuu rakkatu yommuu lafa onaa tafu yommuu kophaa sana keessa cinaacha keebaan keessa jiru hin kadhanne waaqayyoon cinaacha isaatiin mirgaan bitaan duddaan garaadhaan hin ciifne hin kadhanne hin nageenya isa waaqayyo seenaa saba sanaa deebisee waaqayyo ni ijaarre yeroo rakkinaatti waaqayyo waammadhu. Macaafa faarfannaa keessatti guyyaa rakkinaatti waammadhu achi keessaa gooftichi butees baasaadha. Guyyaa rakkinaatti yoo isa waammatte hin oolta. Guyyaa giraatti waaqayyo waammachuun barbaachisaa ta'uusaati. Leelaa maraa cilleef. Filannoo biraadhaa. Option biraadhaa waan akkasiin qaba, firan qaba, obbolaan qaba, namichaan qaba, horiin qaba, biyyan qaba, faranjiin qaba, namicha sana qaba, doolaariin qaba hin hojjetu. Ayibbaanin afaan biraatiin afaan amaariffaan ayibbaanin hin jedhamudha. Hin jedhamu obboleetti moo